Deemaan ture. Ma itti fakkeessuun hojii makeessanidha. Dhalootuma si'aadhaa itti fakkeessanii darbuun keessan. Kanaaf har'a hojii mucaan hojjetaa oole laaqana hin geessineef amma kasaayitii kana situ deemee hojii hojjeta. Tolee? Tolee abbaa maalum godha. Nama. Haadha daraara. Inni taraasaa deemeetu hojii kana hojjetaa. Tolee ta'u. Ani immoo waa'ee dhimma investii tokkoof waajjira deemeen dhufa. Tolee. Yaa deemu erginishi. Oome. Warri. Kayigaa akkuma abbaan keessatti beekaa itti deemii kottu dafiiti akkama wakkeen turre. Maalan godha leesilaas. Dirqama godha nama hin deema. Tolee. Mana kana eessan dhaqan jedhe malee. Maalidhaa isaanii? Arras booris hojii. Dammoo sooressa. Duriidhaan hojjechiisuu dadhabanidha. Iddoon itti galu barbaaddachaa dirqama hojii sana hojjechuun qaba. Dhakaa kan hojjette malee nyaatu maal jedhama? Abee? Abee? Akkam? Nagaa. Kadhamnee maalta? Maaloo ariifachaan jira iddoo hojii deemaa jira. Iddoo hojii? Wayiniitti akkan soqolfaan kun ajajinaan iddoo wayinii sinaa deemaa jira. Maal isin gargaara?